Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootti kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniifaa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii ani obboleettiin keessan nagaa guuturraafa qaba nageenya nabukkee turee isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati namoonni chaanala keenya faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maamila keenyatti dabalama kan maamila koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa baay'ee tokko isin jalaa badee jira dhugaa ammana haga hin jedhamnetti hin beektanii maaliif akkam badee isinitti madhee akkasumas immoo isinitti himaatidha kanan ture jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkuman viidiyoo guyyaa 3 duraa immoo maal isin gadhiisetti baay'ee ulfaata. Namoonni baay'een haala salphaatti ilaaluu dandeessanii garuu dhugaa dubbachuudhaa fi mana sirreessuu jechuun ani hin beeku hagam akka dadhabbii namatti fudhatu. Kanaaf kanumaaf isin jalaa bade isiniin jechuun jaaladha. Namoonni baay'een jechuudha keessan dirasillee dhuftanii baddee viidiyoo hojjetaan jirtu amma naan jechuu geessanitti jechuudha. Waaqayyo yoo jedhe maaliif jennaan kana booda nan bada jedhee yaadu garuu mootuyyuu hin beekta namni kamiyyuu waan yaade sana jechuudha ariifadheen xumura yoo jedhe akkasumatti wanti yaaddan sun galma ga'uu dhiisuu danda'a. Garuu mootuu qajeettanii yeroodhaaf sa'aatii eeggattanii jechuudha. Maaliif guyyaadhaan adeemsa keessa yoo sirreessina jettan biyaansi yeroo isinitti fudhatu akkasuma guyyaan isin jalaa dheeratu malee akka garaa keessanitti waan barbaadan sirreessuu dandeessan isiniin jechuu barbaada. Egaa waaqayyoof galanni haa ta'u anillee akkuma isiniin jedhetti jechuudha sirreeffadheera maaliif waanuma xiqqishuu irratti yoo waaqa galateeffatan guddaa bira immoo ga'u waan ta'eef kanaaf xiqqoo kanarratti rabbiif galanni haa ta'u har'a ga'uu kootti jechuudha. Maaliif dadhabdanii hammamis yoo ta'e immoo gatii dadhabbii keessanii san firiisaa gaafa agartanii baay'ee isinitti tola. Tokkoffaa sammuun keessan boqonnaa argata jechuudha. Kanaaf anillee waaqayyoof haa galatu ammaaf hamma kana as ga'ee jira. Akkasumas maalirraan geesse yoo jettanii kan na gaafattan ta'e immoo akkuma isiniif kaa'ee viidiyoo gabaabduu tanarraa ilaaluu dandeessan jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyyaa waan kamiyyuu jechuudha maaliif akka abaluutti osoo hin taane akka keessanitti jechuudha amma dandeettii keessanitti yookaas immoo maaliif amma harki keessan isin ga'u malee dirqama bakka dheeraa fagootti ol jechuu yookaas immoo hixachuun nun barbaachisu jechuudha. Kanaaf ani hammuma dandeettii kooti yookaas immoo hamma humni koo danda'uu ga'u bakka waan kamiyyuu akka keessi koo yaadetti xumuradhee jira isiniin jechuu barbaada. Kanaaf kun immoo xumura miti namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti waan kamiyyuu guuttachuuf yoo yaadu jiraachaa akkasumas immoo adeemsa keessa itti deematiidha malee kan guutaa deemu guyyuma tokko al tokkotti waan barbaanne hin guunna jettanis immoo baay'ee ulfaataa akkasumas immoo akkasitti guutuu dhiisuu dandeessan isiniin jechuu barbaada. Kanaaf obboleewwan kiyya dhugaan isiniin jedha maaliif waan kam keessattuu ani yeroo baay'ee isiniin jedha maaliif dirqama akka abaluutti hiriyaan kan koo waan akkasii gooteerti ani maafan gochuu dhabe jechuu osoo hin taane humni koo agamii hagamtu na barbaachisa waan jedhu keessa keessanitti tilmaamtanii yoo kaasanii lafa yaaddessanas waa yaaddessan biras ga'uu ni danda'ama. Garuu immoo akka abaluutti yoo jenne beeku maaliif osuma yeroo baay'ee nama sana fakkaanna jennee ariifannu nama san biras illee ga'amuun hin danda'u namni kamiyyuu jechuudha ilaalcha isaatiin deema waan ta'eef ilaalchi keenyaaf kan nama sanii immoo baay'ee fagoo waan wal gatuuf nama san bira ga'uu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf maal ta'uu qaba yeroo baay'ee wanti isiniin jedhu akka ilaalcha keenyatti yoo deemne iddoo guddaa ga'uu hin dandeenya isiniin jechuu jaaladha. Egaa namni kamiyyuu mootu waan hundumasaa waan isa barbaachisu fedhiin ilma namaa baay'ee fagoodha. Maaliif yeroon kana isiniin jedhu inni makiinaa 4-5 qabu yooman immoo sanarratti dabala inni mana fooqii 4-3 ijaarii isarratti yooman immoo ida'aa deemadha kan yaadu yookaas kan dhama'u jechuudha. Kanaaf jireenyi yoomiyyuu jireenyi dhaaba hin qabu daangaa hin qabu itti fufa jechuudha. Kanaaf ijoollee baay'een jechuudha wanti isiniin jedhu biyya arabaa teenyetti al tokkotti manas meeshaas xumurree galla gaafa jettan umuriin keessanis hagasuma akka deemu akkasuma immoo dhuftanii waan maallaqaan bituu hin dandeenye baay'ee isaa akka dhabdan kana beekaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf iyyuu maaliif adeemsa keessa jiraachati jechuudha. Akka hiriyoota keessanitti bakka hiriyoonni keessan geesse ga'aatii waan kamiyyuu waan bakka jiramii ilmi namaa tokko gara dachee kanaatti gaafa dhufu waa baay'eetu isa barbaachisa. Waa baay'ees immoo zim jedhee akkuma dhalateetti dachee kanarra darbuu fi miti waa hedduu bakka dhaloota itti aanuufis ta'e akka kamittiyyuu waan seenaa yookaas immoo waan qabatamaa tokko hojjetee darbuu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf gara dachee kanaatitti namni tokko dhufee osoo dhala hin godhanne dhala hin qabu dachee kanarra darbee osoo jenne namni suni du'ee sakandii hin turre kan irraanfatamu jechuudha. Namni dhala qabu garuu yoomiyyuu hin irraanfatamu akkasumas immoo kaleessa hojiin isaa sunillee maal akka
ture akkasumas immoo namni sun seenaa akkamii akka dabarse dhalli isaa sun immoo maqaa sana kaasaatii deema jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya yeroo kamiyyuu akka wallaalummaa kootti dhaamsinan isiniif qabu isa kana. Biyya namaa keessatti illee waa hunda guunnee gallee jirana yoo jettan ijoollee baay'een argaa jiran ijoollee hedduu jechuudha. Nan arga guyyaatti guutanii gaafa dhufanii as ga'ammoo garuu jireenya faallaatti garagarti gizee sana mootu kan of dhabanii bakka walumaa galatti jireenyumayyuu immoo dachee tanaa dhiisanii gara addunyaa lammaffaatti darbantu jira jechuudha. Sana biraan of hin ga'ina. Isiniin jechuu barbaada ani akka yaada nama tokkootitti yeroo kamiyyuu namni kamiyyuu jechuudha akka ilaalcha sammuu isaatiitti dubbata waan ta'eef kanaaf kana fakkaataa isiniin jedhaa kana booda isin jalaa hin badu. Bi'aansi fakkeenya hojiiwwan garaagaraa yeroo kanatti humni koo ajajee hojjechuu baadhullee hamma dandeettii kootti immoo waan kam keessatti iyyuu isin bukkeen jira. Isiniin jechuu barbaada yeroo baay'ee immoo ijoolleen gaafii keessatti maal taatee dadhabdee maal taatee si dhukkube warri jettanii kana jedhee isiniif hin dubbadhu takka turtanii waan ifa bayii arguu dandeessanidha waan ta'eef kanaaf waaqayyo haa jedhu waan kamiyyuu jechuudha. Kennaa rabbi isiniin kenne tokko waan kam keessatti iyyuu galateeffattanii fudhachuu qabdanii. Wanti kamiyyuu sa'aatiisaaf yeroo isaa eeggatee sababii ta'uuf jechuudha. Egaa kana fakkaata ammaaf as geenye jirraa kan borus immoo kan kana caalu qas jenneetuma itti adeemna isiniin jechuu barbaada. Sirriitti yaada bal'aa namni qabdan koomentii jala naa kana booda na jajjabeessaa laayikii godhaa sheerii naaf taasisaa maaliif jennaan ijoolleen nam beekaa yeroo baay'ee jechuudha. Ammuma isin fagaataa deemtan akkasuma maamilli keessan illee nama fagaataa deema jechuudha. Kanaaf anillee ammuma nani fagaadhe maamilli koo fagaata.